Hello, abdiin jedhama. Har'a kan isinitti agarsiisuu barbaadu akkamitti command prompt fayyadamuudhaan password kompiitaraa tokko jijjiiruun akka danda'amudha. Haala salphaa ta'een hubachuunis ni danda'ama. Kanaafiyyuu haala kanaan jalqabee isinitti agarsiisa. Jalqaba yoo command promptiin keessan kanaan dura banamee jira ta'e akkasitti cufattu. Saniin booda karaa start butanii search programs and files ishee jettu kana keessatti cmd yookaan caamaadaa barreessuun entarii cuqaastu. Isaan booda kan inni naaf fide kanadha. Kanaafiyyuu amma yoon asirratti net user ittiin jedhe useroota an fayyadamaa ture kan akka 559 administrator fi gastii naaf fida. Warroota kana keessaa kan jijjiiruu barbaadu isa jalqabaa yoo ta'e 5 now jalqaba net user gootanii kaatanii 5 gochuun gidduu isaa space gochuun mallattoo urjii yookaas 8 irra ishee jirtu fayyadamtanii enter yeroon godhu password na gaafata. Amma gaan password duraanii osoo hin taane password amma itti jijjiiruuf barbaaduun gashaa isa booda gasheera amma maallaan jedha system error 5 at acquired access is denied jedha. Isiniinis akkas jedha. Kanaafiyyuu amma hin jijjiirre jechuudha password. Akkamitti akka jijjiiru gochuun danda'ama yoo jettan ishee kanaan cufaa. Isa booda cmd iddoo sila barreessatti barreessee entarii cuqaasuun osoo hin taane cmd right click run as administrator jennee sila maaliif yoo dide yoo jettan privilege administrator irraa wanta hin arganneef eeyyama administratoraa malee jijjiiruu waan hin dandeenyeef. Amma garuu eeyyama administratoraa waan ta'eef yes yeroo cuqaasu asitti net space goone user gaafan jedhu useroota naa baasa. Kanaafiyyuu kan jijjiiruu barbaadu isa nama keessa jiru waan ta'eef 5559 maqaa userii godha. Isin immoo kan keessan gashattu. Isa booda kana osoo hin dogoggoriin al sadiidha as bukkeedha. Isa booda 9 space godhee mallattoo urjii yeroon godhu password na gashaa. Password amma itti jijjiirrachuu barbaadu yeroon gashu. Okay. The command completed successfully. Amma password jijjiirreerra jechuudha. Kanaafiyyuu PC tokko banamaa hin argitan password duraanii yookaas gashitanii yoo irraanfattan haala kanaan otoo password duraanii beekuun isin hin barbaachisiin jijjiirrachuu ni dandeessu. Galatooma. Yoo yaadaaf gaaffii qabaattan emailii koo irratti argachuu dandeessu. Emailiin koo Warri Fagaayya @gmail.com. So kan argachuu dandeessu kun emailii godhu asirratti na barreessaa yookaas immoo facebookiin koo abdii Fagaayya jechuun na qunnamuu dandeessu. Wanta laaltaniif galatooma. Thank you. Have a nice day.